Barruu Jawaar Mohaammed fuula fiisaa irratti maxxanse pilaan B jara bilisiginnaa. Akkuma walumaan argaa jirrutti tibba kana godinoota Oromiyaatti hidhaa fi doorsifni hammaatee jira. Gidiraan godinoota Wallaggaa, Gujii fi Booranatti maqaa shanee jedhuun gaggeeffamaa ture amma immoo gara godinoota Harargee, Baale, Shawaa fi Jimmaattis ce'ee jira. Humna poolisii dhiyeenya kana leenji'ee bahe fayyadamuun miseensota paartilee mormitoota qeerroowwan jajjaboo fi manguddoota dhageettii guddaa qaban tumuu, hidhuu, doorsisuu taateen kun guyyaarraa gara guyyaatti hammaachaa deemaa jira. Kun kan ta'aa jiruuf ammoo warri bilisiginnaa jijjiirama karooraa fi tarsimoo waan godhaniif dura filannoo itti aanu dhugumaan ni mo'anna abdii ijoo qabaataa turan. Amma abdiin sun akka dhugoomuu hin dandeenye sirritti hubatanii abdii kutatanii karoora itti aanu yookaan pilaan B itti caanii jiran. Pilaan A filannoo mo'achuuf isaan abdachiise maal ture? Tooftaan pilaan A sun warra nu mormu jedhanii yaadan sobuu fi sossobuu hojiin ala gochuu fi qoqqooduu ture. Fakkeenyaaf yaadni bilisiginnaa akkanatti ganamumaan tufama jedhanii hin yaadne. Fakkeessinee uummata hanga tokko fudhachiifna jedhanii yaadaa turan. Somni yaada madammarii fi bilisiginnaa sirna gadaa keessaa bahe jechuu saniif hafarfamuu yaalame. Garuu osoo oolee hin bulin yaadichi gadaa Oromoo dhiisii goda Oromiyaa keessaa akka hin maddin ifa ta'ee tufamee tuffatame. Hawaasa bira osoo hin gahin hayyootan qilleensa irratti rukutamee fashalaa'e. Abaa'oon filannootti hin hirmaatu jedhanii yaadaa turan. Kunis yookiin sirnaatu taphaan ala isaan godha yookiin immoo ofiif fincilee keessaa baha xiinxala jedhu qabu. Tilmaama kanarraa kaaniiti diskwaalifaayi gochuu jecha ganamumaan waliigalteen asmaratti godhame akka fashalu waraanni galee akka hin saabamne shira hedduu xaxaa turan. Abaa'oon waraana hamma danda'e abbootii gadaa waliin galchee kan hafe ajaja kiyya jala hin jiru jedhee mallatteesse. Kanaaf tooftaan diskwaalifaayi gochuu fashale. Hidhaa fi duula bifa garagaraan hooggantoota irratti godhamu obsuun boordii filannoon galmaa'ee filannoof qophaa'utti seene. Abdiin hooggansaa adda bilisummaa Oromoo aarsinee abdii kutachiifnee filannoon ala akka of godhu goona jettu bishaan jala yaa'e. Iddoowwan adda durummaan dirree qabsoo ta'an sossobuun harkatti galfanna jedhanii yaadaa turan. Fakkeenyaaf duulli Amboo Niiwoorki Oromiyaa goona jedhu sossobanii qabachuuf ture. Garuu birrii miliyoona 100 lakkaa'amu guuramus Amboof homaa osoo hin buusin dhadhaa ibidda bu'e ta'e. Amboon akka hin sobamnee fi hin sossobamne gaafa hooggansi bilisiginnaa dhaqee mormiin ari'amee gale hubatan. Abdii kutatan. Tooftaan sossobuun hawwachuu kufnaan humnatti fayyadamuudhaan yookaan rukutuudhaan harka kennachiisutti seenanii shororkeessaa jiran. Humna filannoo irratti isaan mo'uu danda'u adda qoqqoodanis tooftaa ijoo ture. Hawaasa naannummaan adda qoqqoodanii kaa'uu yookaan fanfaajjii uumuuf yaalan. Keessattuu Shawaa, Wallaggaa fi Arsii adda babaasanii atakaaroodhaan humnoota naannoo irratti hundoofte akka jabaattu barbaadan. Duula guddaa godhan. Tooftaan sun yoo milkaa'e uummanni mormitoota irraa abdii akka kutatu gochuun filmaanni biroo akka hin jirretti akka laalamu ta'a jedhanii yaadan. Uummanni mormitoota nu qoqqoodan kanarra jaruma tokkummaan nu saaman sawwayye je'ee nu filata jedhanii abdataa turan. Dabalataanis naannoodhaan qoqqoodamuun sagalee mormitootaaf kennamu bakka hedduutti akka hiramee bilisiginnaan sagalee wayyaba akka argattu dandeessa shallaggii jedhu qabaataa turan. Naannummaan sabboonummaan mo'amuu eegaltee dhaabbilee mormitootas walitti dhihaachuu eegallaan abdiin tooftaa kanas dukkanaa'uu eegalte. Qeerroowwan qoqqooduun garii hawwatanii kaan maqaa balleessanii hojiin ala gochuun karoora biraa ture. Yoo yaadattan waggaa lamaan dabre kana qeerroo hamma tokko madaqifachuuf yaalamaa ture. Qeerroo haaromsaa maqaa jedhuun yaalame. Qeerroowwan miliyoona 1 akka ta'uuf hojii uumuuf birriin biliyoona 3 ramanne jaame. Garuu akkuma dur waadan kunis qilleensa irratti hafe. Qeerroowwan hawwatamuu didan sassaabanii kumaatamaan xollaa geessan. Garuu harka kennachiisuu osoo hin taane qeerroowwan daran qaramtee yaate. Miidiyaalee mootummaa fi kan shariikota bilisiginnatti fayyadamuun duula qeerroo xureessuu guddaa gaggeessan garuu hin milkoofne. Karoorri namoota filannoo irratti gara tokko yoo goran dhiibbaa gochuu danda'an jedhan bituu yookaan butachuu taphaan ala gochuuf karoorfames hin hojjenne. Daranuu harka ol dachaafannee sassaabbannee gara mormitootaa akka seennu taasise. Walumaa galatti tooftaalee armaan olii kanneen biroo lafa kaayatanii waan turaniif bara dabre yeroo akkanaa cibina keenyanis ta'uu baatu laafina mormitootaan jaalatamnes ta'uu baatu jajallifnee amansiifnes ta'uu baatu afaan faajessinee sagalee wayyabaa ni mo'anna jedhanii ofitti amanamummaan deemaa turan. Amma sun hin jiru.
keessattuu mormitoonni ganamumaan sochii uummataa gurmeessuu, caasaa diriirsuu, tumsa jaarrachuu, qaadhimamtoota jajjaboo hawwachuu eegalan. Uummannis garagalee cinaa hiriiruun hedduu rifachiise. Duulli mormitoota Sadaasaa hanga Amajjii godhan hedduu naasise. Dorgomuuf jedhanii hiriirri deeggarsa muummichaa waamamee kan qoflaa ta'ee qaanesse. Kanaaf karoorri isaanii inni jalqabaa pilaan A kufuu mirkaneeffatanii pilaan B'tti ce'uuf murteessanii itti deemaa jiran. Karoorri lammadaa pilaan B'n isaanii waan lama of keessaa qaba. Qawwee fi maallaqa. Tokko humna qawween dirree siyaasaa dhiphisuu, mormitootaa fi uummata abdii kutachiisuun sirna abbaa irree haaraa ijaaruudha. Humna poolisii haaraa leenjisanii uummataan akka waliin simanne mooraa teessanii caasaa bulchiinsaa fi nageenya idileetiin ala gurmeessanii uummatatti bobbaasan. Akeekni tooftaa kanaa uummata rifachiisanii doorsisanii sodaa keessatti deebisuudha. Yaadadhaa uummanni kun kan wayyaanee irraa of bilisoomse gaafa sodaa injifatee waloon ka'eedha. Amma sodaa keessatti deebisanii sirna abbaa irree haarayaaf haala mijjeessuu barbaadu. Karoora pilaanii keessatti somnee fi sossobnee injifanna gaafa jedhanii yaadan san hayyootaa fi sabboontota ofitti qabanii of dura qabuun deemuun tooftaa ture. Amma hayyoonni fi sabboontonni of dura qabamuu waan didaniif uummannis fafakkeessaa akkasii fudhachuu waan dideef dhiisanii jiru. Faallaa isaa namoota hawaasa biratti jibbaman yakka kaleessaa hojjetaniin hawaasa gadoo irraa qabu fuulduratti baasaa jiran. Namoonni kunis kan yakka sirna amma duraa keessatti raawwataniin uummanni nuuf hin dhiisu jedhanii abdii kutatan. Gariin ammoo atakaaroo murnoota mooraa qabsoo keessatti madaa'anii jibba hamaa horatanidha. Bifa kanaan OPDO duraanii keessaa warra yakkaa fi hammeenya suukanneessan uummanni fincilee ofirraa ari'e kan lammaan haaromsaan harcaase yeroo ammaa gubbaa hanga gadii muudaa jiran. Namoota muraasa mooraa qabsoo keessatti jibba murnummaa fi naannummaa hamaa horatanis madaqfatanii summii jibbansaa akka facaasan bobbaasanii jiran. Jara hawaasan jibbamanii fi hawaasa irraa abdii kutatan maraaf ofitti qaban. Kan duraa namoonni kun hawaasa biratti deebinee fudhatama arganna abdii jedhu waan hin qabneef sirnichaaf amanamoo ta'u jaamee yaadameeti. Kan lammaffaa namoonni kaleessa miidhaa geessanii uummata shororkeessaa turan aangootti deebi'uun sabni cinqamee abdii kutatee sodaatee akka deebi'uuf yaadaniiti. Lammaffaa humna maallaqaan ammoo waan lamaaf fayyadamuu barbaadu. Hayyoota jaarsolii biyyaa fi dargaggoota adda duree ta'an maallaqa itti dhangalaasanii yoo danda'an gama ofitti hawwachuu yoo xiqqaate ammoo afaan qabsiisuu barbaadu. Hubadhaa hayyoonni jaarsolii fi qeerroowwan kun deeggaraa dhugaa nuuf ta'u jedhanii hin yaadan hin barbaadanis yeroodhaaf garuu afaan qabsiisuu ummataaf akka hin dubbanne mormitootaaf akka hin loogne gochuun tooftaa isaaniiti. Abbootii qabeenyaatiif yoo gara keenya gorte daran duroomta. Yoo gara mormitootaa gorte kan qabdu dhabda ergaa jedhu dabarsanii jiran. Akeekni tooftaa kanaa madda maallaqaa mormitoonni argachuu malan gogsuudha. Fakkeenyaaf daldalaan bilisiginnaa miliyoona tokko akka kennu itti murtaa'e mormitoota gargaarus yoo barbaade wanti hafeef hin jiru yookiin xinnaadha. Duulli ji'a dabre daldalaa hunda irratti maallaqa guddaa murteessanii garuu sun akeeka kana galmaan ga'uudhaafi. Maallaqa guuratanii ol wanti isaan barbaadan daldalaan jaalates ta'e dirqamaan isaan cinaa hiriiruun filannaa biraa akka hin qabne itti agarsiisuuf madda maallaqaa mormitoonni argachuu danda'an gogsuudha. Walumaa galatti duulli yeroo ammaa Oromiyaa keessatti bifa hidhaa, tumaa, dorsisuu fi bituutiin godhamaa jiru kun akeekni isaa filannoo duraati. Uummanni sodaa guddaa keessatti deebi'ee sirna abbaa irree keessummeessuuf xiinsammuudhaan akka of qopheessuuf hooggantoonni fi miseensonni mormitootaa filannoon dhugaa hin jirtu jedhanii amanurraa abdii kutatanii of qopheessuu akka dhiisan inumaatu taphaan ala akka if baasaniif. Tumaa doorsisaa fi saamicha miseensotaa fi deeggartoota dhaabbilee mormitootaa irratti gaggeeffamu laaluun namoonni mormitootaaf kaadhimamaa yookaan taajjabaa ta'uun tajaajiluu danda'an fagootti sodaatanii yookaan abdii kutatanii akka adabataniif. Kun ammoo aanota hedduutti mormitoonni kaadhimamaa dhabanii bilisiginnaan forfeen akka mo'attuuf akkasumas bakka hedduutti taajjabdoonni dhabamanii hannaaf akka mijatuuf hawwameeti. Dimshaashumatti akeekni tarsimoo duula amma gaggeessaa jiranii mormitootaa fi uummanni jijjiiramni homaatu hin dhufu. Ce'umsi gara dimokiraasii fashalee jira. Abbaa irreen haaraan uumamaa jira wanti hanqisu hin jiru jedhanii akka abdii kutatanii takka harka kennan yookaan fincilanii dirree siyaasaa bahanidha. Kana bakkaan ga'uuf uummanni miira sodaatti akka deebi'u qabsaa'onni abdii xiiqitti akka deemanii taphaan duratti dirree ala akka of godhan haala uumuudha.
warri bilisiginnaa pilaan B kana yoo baafatan akkuma pilaan A sanitti tilmaama dogoggoraa irraa kaaniiti. Karooraa fi tarsimoon haala walxaxaa fi qabatamaa irratti hin hundoofne hireen milkaa'uu isaa xiqqaadha. Akkuma gubbaatti jenne pilaan A isaanii kan sobuu fi sossobuu bitachuu fi qoqqooduu sun yeroo lafa kaayamu haala ummataa fi mooraa qabsoo Oromoo salphisanii ilaaluurraa maddi. Karoora tarsimaawaa qopheessuu keessatti waa gar malee salphisanii yaaduun gufuuwwan mudatuu malaniif tilmaama xinnaa kennuudhaaf nama saaxila. Hawaasa siyaasaa Oromoo kana baay'ee xiqqeessanii ilaaluun ummanni keenya kanuma akka laayyootti sobamu, diigamuu fi bitamutti tilmaamuun kaa'an. Karoorri tuffii irraa kaa'amee fi baafamee hojiitti hiikamutti yoo seenamu hanga yaadamu ol ulfaate. Sun ammoo saffisaan abdii kutachuu fi pilaan B'tti ce'uuf dirqisiise. Kan pilaan B'tis tilmaama dogoggoraa irraa waan madduuf hireen isaanii sanuma. Dhumarratti wanti qabsaa'onni jala muranii beekuu qaban filannoon kun turus bulus ni godhama. Filannoo kana akka dhuma waan hundaa osoo hin taane boqonnaa qabsoo haaraatti fudhachuun barbaachisaa. Jarri filannoon kun kan bilisaa fi nagayaa akka hin taane ni yaalu. Keessattuu ammumaan humna keenya dadhabsiisuu fi abdii kutachiisuu barbaadu. Duulli humna waraanaa fayyadamuun sodaa ummatatti deebisuu, miseensota keenya hidhuu fi tarii ajjeesuu itti cima. Kun hanga sadarkaa hooggansatti deemuu akka danda'u tilmaamuun of qopheessuun barbaachisaa. Tooftaalee isaan filanichi bilisaa fi nagaya akka hin taane gochuuf lafa kaayan fashalsuuf dawaan ni jira. Obsaa fi malaan hojitti hiikuu feesisa. Koronaa fi labsii muddamatti fayyadamanii humna ofii cimsachaa kan mormitoota laafisuu barbaadu. Baraa fi furguggee gajje'anii dabarfatan. Kanaafuu yeroo kanatti hojiilee non-confrontational ta'anitti fuulleffachuun qophii itti fufuun barbaachisaa. Nagayaan oola.